Garee aartii piroomooshinii Uftaanaa. Gareen aartii piroomooshinii Uftaanaa guddattoota muuxannoo leenjii fi gocha dirreetiin gabbifachuun raawwii hojii isaaniitiin iddoo dhahannaa onnee daawwattootaa gahuun dinqisiifattaniin kan hundeeffamee fi guddina aartii Oromootiif kan hojjetan yoo ta'u, kaayyoo ijoon gurmaa'aniif karaa ijaarameen guddattoota dandeettii addaa qabaatanii carraa ittiin ummata argan dhabuudhaan abdii dhabeessa ta'anii jiraachuuf dirqamaniif balbala isaa banee miseensummaan simatee haala mijaawaa isaaniif uumamuun dhaloota kennaa uumamaatiin lammiif waan ayaa hojjetan bakka buusaa deemuudha. Hundeessitoonni garee aartii fi piroomooshinii Uftaanaa daawwachaa jirtan kunniin guddattoota gahumsa ogummaa aartii jaarraan keessa jiru gaafatu kan gonfatanii fi baasii madaalawaa isin hin miine sagantaalee qopheeffattan akkaataa iddoo dhahannaa onnee keessanii guutuudhaan dinqisiifattanitti kan miidhagsan kan bareechan dhabeenya keessanii waliin haa hojjennuun dhaamsa keenya. Teessoon keenya magaalaa Ciroo odeeffannoo dabalataaf Shambakii Ahmad 0928 Awwalee Ciroo 0921 Nasruu Seen Yookaa Huyyamanii 0914952537 Leencoo Yookaa Huraapparu Duwwaa 910938603 nuqunnamuu ni dandeessu. Koottaa miseensummaan nu waliin hirmaadhaa. Aartii Oromoon waliin guddisaa yoo isin hin jennu gammachuu guddaan nutti dhagahama.